Assalamu alaikum. Akkam jirtu ummata qayti jalqabarratti baga iida geettan baga irraa haftan warra baranaa kan bana hegere isin jenna. Lammafarratti mootu ijoolleen kiyyaa soddaan kiyyaa fi intalli tiyyaa ebsishaa fi makiin baga roorroo meeqa girgirri meeqa injifattanii waan argitan isin jenna. Sadaffarratti mootu alhamdulillahi rabbil alamin ka osoo lubbuun jirru osoo humna qabnu yeroo kanatti rabbiin abbaa soddaa nu godhe iidii bara dhufuu nama akaakayyuu nuun jedhu in argina inshaallah mucaa dhiiraa jechuudha. Arfaffarratti mootu namoonni gamaa gamana dhagaa darbaa turtan rabbiin obsa isinii haa kennu isinin jenna gaarii ta'uu dhufumaa fi gaarii yaada kanuma ka kompliinkii godha sheerii godha warri makiif ibsishaa jaalattan jarri wal arguun isin gammachiise viidiyoo kana riipost kompliink do it godha. Xumura irratti mootu April gaafa 20 jechuu uhudiin ayyaana irra waan ta'eef hiikkaa soomatti irra waan ta'eef guyyaa sabtii hiikkaa soomatti waan ta'eef guyyaa itti aanu 19 ture gaafa 20 doftoriin keessan soddaa warra baale soddaa warra komando China keessan ta'a beellama Idris Niqniq kaampaanii wajjin qaba waan ta'eef namuu waan qabdaniin koottatiin bira dhaabadhaa kan qabnillee koottaa taap godhaa isinii jechuu barbaanna. Thank you so much. I love you ummata kiyya.